Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo kiyyattu so'achiiseen dura chaayinaalii kana dhiiseen chaayinaalii biraatti jijjiirradha jedheen yaade. Chaayinaalii kana waggaa tokko guutuu waliin dabarsinee jirra. Waggaa tokko xumura jechuudha. Ergan chaayinaalii kana irratti viidiyoo gadhiisuu jalqabe. Amma mootiyyuu chaayinaalii haarawwan banadhee jira. Chaayinaalii kunoo viidiyoo tokko irratti gadhiisee jira. Innis viidiyoo fuula keenya irratti gugurraacha'ee fi finnis nurratti bahee sanniin yookaan finnis nu badee akkamitti gugurraatti sun akka nurraa baddu jedhee viidiyoo hojjedhee gadhiisee jira. Amma boodallee achirratti gadhiisa waan ta'eef viidiyoota garaagaraa akka gara chaayinaalii sanillee naa dhuftan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'a mootiyyuu mucayyoo suuraa irratti argitan tana jechuudha. Warroon Beeruut keessa dhuftee baay'ee isin turre. Madaamni ishiin bira hojjechaa turte baastee ofirraa gattee namni akkas beelatitti gatamaa jira biyya Beeruut kana keessatti jechuudha. Kinoo mucayyoon tuni amma gargaarsa keessan soitii keessattuu mucayyoon ishiin bira jirtu Beeruut keessa safariin ishee yookiin mootiyyuu iddoon ishiin jiraattu Juulii jedhama. Juulii kana ani hin beeku dhageensa malee akkanatti eessa akka ta'e garame akka ta'e hin beeku sooguu namaaf waan qabu waan ta'eef warri beeytan iddoo Juulii jedhamu warri beeytan warri jirtan keessattuu warri ala keessa hojjettan sabummaaf maqaa obbolummaaf mucayyoo tana akka gargaartan isiniin jedha. Keessattuu qabdanillee yoo kan imbaasii fiddan ta'e imbaasii nomaa akka hojjechaa hin jirre hundi keenyayyuu ni beekna. Haaloo itti mijaa'ee gama biyyaatiyyuu akka deebitu yookaan ammoo hojiillee warri ala keessa jirtan waan akkasiisan waan beeytaniif information xiqqoo wayii kan beeytan yoo ta'e matii tana ofitti dabaltanii akka hojiillee waliin hojjettan waan ta'een akka gargaartan kanan isin biraan gahe jechuudha. Keessattuu rakkoo biyya ormaa kana yeroon isin biraan gahutti wanti kun soba ni jedhu ijoolleen tokko tokko minti jalatti isin arga waan ta'eef kan waggaa 5 jiraadhee waggaa 4 jiraadhee Beeruut keessa rakkoon argine kan jettan ni jirtanii namoonni akkasii sunniin biliis osuma hin hubatin osoo haasawuu baattanii sunniin yookaan ammoo isin warra imbaasii jala hojjetu dhibbaan dhibbatti dhuguma dubbachuu jechuudha. Rakkoo lammii keessanii namni akkasii beelatitti baasamee osoo gatamaa jiru osoo du'aa jiru osoo argitanuu rakkoo wayituun arginee nagahaan jiraachaa jira kan jettan manni tokko tokko nagaan ni jira tokko tokko hin jiru akkasitti yaadaa sana. Gariin keessa namooti warra imbaasii jalatti hojjetu. Imbaasiidhaan wal taatanii warra dhiiga lammii keenya dhugaa jiru malee warra akkasumaan lafaa kaatanii haasaan sun dhugaa na gaddisiisa. Osoo barreessin dura osoo yaada keessan hin baafatin dura itti yaadaatii maaltu ta'amaa jira jedha. Ishi akkasitti wayyaa. Kanaafuu kunoo mucayyoon tuni baatee jirti ala jirti namni osoo ta'ellee osoo oolumaa galullee didee fuudhaniiti indoo imbaasii fidanii kunoo ishiin baastetti akkas beelati karaa irratti gattee deemte jechuudha. Osoo ammoo lammiin Itoophiyaa akka tasaa ala bahee kan hojjetu jiraachuu baatem ittiin dur akkam taati baay'ee nama gaddisiisa rabbi. Akkasii sagaleen keellee xiqqoo qofaan dhagabee jira samoonni kunoo karaa irratti gombaa minamina gubanii zibeelee mala gubanii sunniin garuu rakkoo keenya wal qabatu miti sababuma kunoo nu waan nu miidhu miti miidhaan qofa mataan yoo nu miidhe malee isin jechuu barbaadetti qofaan naqabee sagalee sanitti xiqqoo isheen jijjiirramee dhiifama isin jechuu barbaade tananii mucayyoo tana akka gargaartan abdii isinirraa qaba. Keessattuu hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan intala tana gargaaran isin jedha. Warri Beeruut keessa jiraatanii iddoo safariin ishee Juulii jedhama jechuudha. Iddoo Juulii warri jiraatan warri beektan mucayyoo tana akka gargaartan bilisa.